Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota meettaa tuubee nagaaf jaalalli rabbii bakka isin jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha har'ammoo faayidaa bunaa qabannee isinii dhufne hanga xumuraa viidiyoo keenyatti waliin tura. Akkasuma laayikii sheer gochuun hiriyoota keessaniif qooda. Namoonni haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Addunyaan kun buna dhuguu kan jalqabe jaarraa 15ffaarraa kaasee akka ta'e seenaawwan tokko tokko ni dubbatu. Namoonni buna dhugan baay'een isaanii faayidaa isaanii hubatanii otoo hin taane sammuu isaanii waan dammaqsuuf qofa akka ta'e namoonni tokko tokko ni dubbatu. Yeroo ammaattis sadarkaa addunyaa irratti bunni dhugaatiiwwan hedduminaan dhugamanii keessaa isa tokkodha. Inzaayimii kaafeeyinii jedhamus akka of keessaa qabu ni beekama. Namoonni buna hin dhugnee fi dhugan hedduutu jiru. Namoonni buna dhugan jaalala keessan akka itti cimsataniif, namoonni buna hin dhugne immoo ammumaan yaada keessan akka ol kaaftaniif qophiin kun faayidaawwan bunaa maal akka ta'an isinitti himna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Dhukkuba sukkaaraa ittisuuf qorannoowwan hedduun kan mul'isu bunni dursee dhukkuba sukkaaraa yookiin type 2 diabetes mellitus nurraa ittisuu akka danda'udha. Dhukkuba sukkaaraa yeroo ammaa akka addunyaa irratti namoota miliyoona 300 oltu ittiin rakkata. Namni buna dhugu carraa dhukkuba kanaan qabamu parsantii 23 hanga 50tiin gadi buusaa jedhu. Carraa dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessatti hir'isuu. Karaa tokkoon dhukkubni onnee fi dhiiguu sammuu keessaa wal qabata. Karaa biraatiin ammoo wal dhabuu rukuttaa onnee heart rhythm disturbance kan dhukkuba onneetii fi dhiiguu sammuu keessaatiif sababa ta'uu malu nurraa dhorka. Dhukkuba narvii nurraa ittisuuf buna dhuguun dhukkuboota dulluma keessa dhufan keessumaa karaa narvii warra dhufan ittisuuf nu gargaara. Warreen kunniinis madaala qaamaa eeggachuu dadhabuu, maashaaleen qaamaa garmalee kottoonfachuu, qaamaan hollachuu fi deemsaan kutusuu. Kun walii galatti Parkinson's disease jedhama. Dandeettii waa yaadachuu dadhabuu yookiin waan hundumaa irraanfachuu dementia Alzheimer's disease jedhama. Dhukkuboonni lameen kunniin keessumattuu namoonni umuriin isaanii 65 ol ta'e irratti mul'atu. Dhukkuboota yaaluufis baay'ee rakkisaa ta'anidha. Namoonni buna dhugan carraa dhukkuba kanaan qabamuu ofirraa ittisuu jechuudha. Kaansarii ittisuuf qorannoon kan agarsiisu namoonni buna dhugan carraan kaansarii tiruutiin qabamuu isaanii parsantii 40 gadi yoo buusu, carraa kaansarii marrimaaniitiin qabamu immoo parsantii 15 gadi buusaa jedhu. Tiruun keenya fayyaa qabeessa akka ta'uuf hojii guddaa kan qabu tiruun keenyi keemikaalota nyaataa fi dhugaatii keessattuu alkoolii keessatti argamaniin yeroo garaagaraatti rakkoon irra gahuun dhukkubsatee sadarkaa dhumaa yookiin kiriyoosis jedhamu irra gahuu ni danda'a. Kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti nama ajjeesa. Bunni tiruu qulqulleessuudhaan keemikaalota hubatii fudan kanarraa baay'isee nu eega. Dhiphinaa fi si'aayina dhabuu yookiin dipireeshinii nurraa qolata. Qorannoo Yuunivarsiitii Haarvaard irratti godhameen buna dhuguun sababii si'aayina dhabuutiin kan dhufu rakkoo ofiin of ajjeesuu yookiin suicide akka hir'isu dubbatu. Walumaa galatti faayidaan bunaa kanneen kana fakkaatanii yoo ta'u, yeroo ulfaa dubartoonni buna ni dhorkamu. Buna garmalee dhuguun ulfa akka gadi baasu yookiin akka bahu kan taasisudha. Kanaaf garuu xiqqeessanii yoo dhugan rakkoo hin qabu. Bunni xiqqoos taatu dhiibbaa dhiigaa ni dabala. Kanaaf namni dhiibbaa dhiigaa qabus hin dhuginaa jechuurra xiqqeessanii dhuguun gaariidha. Bunaa fi nagaa hin dhabinaa jedha mitiirri Oromoon. Kottaa buna dhugaa. Waan nu dhaggeeffataniif fayyaa ta'a. Galatoomaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu isiniin jecha sabiskiraayib akka nuuf gootan asumaan isin gaafanna. Nagaatti.